iccitii guddaa harka kiyya keessa jiru gadi baasuufan jechuudha. Dhuguma dhugaan isin jedhe qalbii isinitti fakkaatu yookaan qoosa wayii jireenya keessanii deema malee utuu jireenya keessanii qulqulleessin jireenya keessan faallaa osoo jiru kara jireenya namaa faalleessuutti tokko akkas jechuudha. Hin deeminaa isin jechuun barbaada. Kana fakkaataa. Fayyaa keessanii nagaa dhayyan nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatanii isin jecha hordoftoota keenya. Har'a maaliif dhufte naan jechuun keessan loluka. Waan ajaa'iba iccitii guddaa harka kiyya keessa jiru gadi baasuufan jechuudha. Dhuguma dhugaan isin jedhe qalbii isinitti fakkaatu yookaan qoosa wayii isinitti fakkaate. Namoonni baay'een iccitii ofii dhossanii yookaan immoo osoo iccitii ofii isaanii hin beekin iccitii namaa baasuuf warreen deeman warra akkanaa jechuudha. Maal isiniin jechuu barbaadetan iccitii guddaa tokko gadi baasuuf jechuudha. Kanan dhufe maal seetan iccitii sun yoo maal ta'e gaariidha. Tariitii wanta barumsa qabu ta'uu danda'a. Tarii waan barumsa hin qabne ta'uu danda'a. Egaa akkuma beekamu Samoona aadde waleetu beekan jedhamtu jechuudha. YouTube ishiitii irratti waa baay'ee haasaa turte, waa baay'ee wal lolaa turre jechuudha. Waa'ee dubbii sobaati. Garuu ani amma dubbii dhugaa qabatamaa ta'e tokkoon ija kiyyaa waan arge tokkoon gadi baasee jechuudha. Gadi baasuuf deemaa jira. Inni kunis maalidha? Waleen maal taate jechuun keessan namoonni hedduun keessan baay'ee itti aartanii loltanii baay'ee itti aartanii waa'ee koo loltanii maaliif jennaan isheen na jeeqe waan ta'eef ani hin jeeqne. Eedaa isheen hin rakkatte kanaaf maal rakkattee yoo jettanii namoota egaa namoota fira ishii ta'anitti hedduun dhiyaadha baay'een dhiyaadha. Kanaafuu gaafa tokko keessaa guyyaa wayii jechuudha baadiyyaa deemeen ture. Yaadattu yeroo baay'ee baadiyyaan deema akkuma argitan viidiyoos isinaaf waraabachuu hin danda'in amma naaf hojjete amma chaarjeriin naaf hojjeteen jechuudha. Viidiyoos ni waraaba. Garuu immoo dhimma ishii san irratti viidiyoo waraabuu hin barbaanne achitti jechuudha yeroo natti jiru sanitti maaliifi maal dhageessee waa'ee waleenaan jechuu keessan ishiin iccitii baay'ee iccitii keetan of harkaa qabaa baay'ee jechaa turte. Garuu iccitiin kiyyasu waan ishiin haasofte sun hundumtuu waan qabatamaa miti. Garuu immoo waan qabatamaa waan ija kootiin argeen dhufe jechuudha. Innis maal argitee naan jechuun keessan haati waleen daa'ima qabdi. Daa'ima hin qabdu. Waleen abbaa manaa qabdi garuu daa'ima hin qabdu. Abbaa manaa erga godhatte booda akka biyya ormaa deemte. Akkasumas immoo erga deemte booda abbaan manaa ishee fuudhee nama biraa wajjiniin akka jireenya eegalee akkasumas akka daa'ima argate. Kana dhagaheen ture jechuudha. Kana dhagaheen ture. Immoo waan argees jechuudha. Argeetan amanuu hin dandeenye jechuudha. Waan amanuu hin dandeenyeen argee. Kanaaf immoo warroonni akkasii jechuudha. Warroonni akkasii amma kuni dubbiinan arge jechuudha. Warroonni akkasii fakkeenyaaf gaa'ila ijaarrattanii deemtan gaa'ila keessan ijaarrattanii deemtan osoo dhalan godhatiin yeroo dheeraa waggaa dheeraa turtan jirtu jechuudha. Abbaan manaa keessa sun immoo isiniin eeguu ilmoo barbaadaa waa hedduu ija afoo isaa dhufa jechuudha. Yoo hiriyaan isaa abbaa warraa ta'ee daa'ima godhatee daa'ima 2-3 godhatee jiru inni immoo homaa hin qabu. Sun maal godhaa hamilee isaa tuqaa jechuudha. Sanirraa kan ka'ee dhiironni baay'een osoo biyya ormaa ergatanii jiru haadha manaa isaanii naaf haa darbitu tarii achi deebiin jireenya kiyya erga fooyyeffadheen boodan daa'ima godhadha jettee too ishiin kan kaatee biyya alaa deemtu inni immoo asitti hiriyoota isaa yoo isaan 2-3 godhatanii ta'an sammuu isaa keessa wanti biraa galee ani maaliifin akka hiriyoota kiyyaatitti fuudhee too ilmoo godhachuu hin dandeenye. Kanaafuu
hanga ishiin galtutti hin taa'u jedhee ilmoo godhachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu warri gaa'ila hin qabne waggaa dheeraa hin taa'ina. Warri daa'ima hin qabne jechuudha. Walumaa galatti kun barumsa guddaa isinii taa'ee iccitii ishii qofallee osoo hin ta'in kun kan namoota baay'eeti. Waan ishiirra gahee ishiin jechuun hin beekne maaliif ishiin na dhossite akka abbaa manaa qabdus hundaayyuu isin dhossitee hordoftoota ishii dhossitee hundaa dhossiteeti jechuudha. Garuu abbaan manaa ishii waan fuudhee jiruuf waan daa'ima godhatee jiruuf aarii sanii jettee karana garagarti jechuudha. Anaa wal loluu eegalte jechuudha. Maaliif jennaan abbaan manaa ishii erga abbaa manaa kiyya jetteetti hidhattee irratti fuudhee daa'ima erga godhateen booda baay'ee waan aartee jirtuuf ishiin immoo haala kanaan dhufte jechuudha. An akkasittan ishii hubadhe amma itti aaraa hin jiru jechuu kooti. Walumaa galatti aariin ishii mana ormaa keessa teessee baay'ee dhiphachaa turte, baay'ee aaraa turte. Ana hunda osoo natti himin garuu anaan gama birootiin jeequmsa biraa kara birootiin akka wal jeeqnu mana keessatti akka wal lollu taasistee turte garuu hin milkoofne fi egaa kana fakkaata faaxoochee kiyya sirriitti of eegaa lakkii yoo isin jedhu waa malee miti. Yeroo baay'ee waan arge malee waan biraa hin dubbadhu, waan dhaga'e malee waan biraa hin dubbadhu. Egaa viidiyoo itillee kaleessallee kanan gadhiisee waa'uma nuyiiti jechuudha. Waa'uma keenya keessattuu gaa'ilallee hiiktanii gaa'ila biroo yoo ijaarrattan of eeggannoo guddaadhaan. Maaliif kan duraa saniin maalifan adda ba'ee jettanii yaaduu maaltu adda na baase yoon akkam ta'in kan lammataa kana wajjin jiraachuu danda'a. Yoon hin jiraanne hoo gaa'ilumtuu na barbaachisaa laata? Keessattuu warri daa'ima qaban warri ijoollee horatanii gargar ba'anii ganaa immoo amma gaa'ila biraa ijaarratan of eeggannoo guddaa taasisuu qabdu jedhee waa wayii dubbadheen gadhiisee ture. Ammallee kanatu jira jechuudha. Egaa ishiin tun adde walalaa yookaan immoo adde walee kan jedhamtu tun nagarramti jechuudha. Ishiin iccitii ishii dhossitee waan kana hunda osoo irratti raawwatamu dhoksitee kaate wanti kun hundumtuu osoo ishii mataa ishiitirra raawwatamaa jiru abbaan manaa ishii kan irratti fuudhee haadha manaa biraa irraa ilmoo uummate anarratti aarii ba'aa jirti jechuudha. Yoon akkasitti ilaalu hubadhee tole aariin irratti bahuuf natti fakkaate. Maaliif namni kan ofii mana godhee kan namaa dubbataa sun dhuguma jechuudha. Akka jedhan Oromoon maal jedha seetan qaalluun kan ofii beektu kan namaa raagdi kan jedhasan ishiin iccitii kiyya baasutti ani garuu qoradhee irra gaheen jira akka abbaa manaa qabdu. Akka immoo abbaan manaa ishii fuudhee daa'ima qabu. Kana hundaa irra gahee iccitii ishii baradheen jira jechuudha. Kanaamma yoon kana isiniin jechaa jiru walee qofa xureessuu osoo hin taane namoota hedduutu akkas ta'ee jira jechuu kooti. Namoota hedduutu otoo ilmoo hin godhatin gaafa biyyaa bahan gaafa xiqqishuma wal dhabdee wayii uumamte dhaqee abbaan manaa ishee sun maaliif an akka hiriyoota kiyyaatti ilmoo godhadhee of biratti ilaaluu hin dandeenye silaa ishiin achi jirti. Kanaafuu ilmoo godhachuun barbaada jedhee warroonni fuudhanii haadha manaa biraa irraa ilmoo godhatan hedduu isaaniitu jira. Kuni walee qofaa miti. Tarii isin keessas jiraachuu danda'a. Garuu immoo osoo bukoo ofii hin qallifatin kan namaa qallisuuf kan deemtu jechuudha ishiin tun. Maqaan ishii walee kan jedhamtu. Osoo bukoon ishii mana jiru koo waan hin jirre waan hin taane kan fuffuute jechuudha. Waa baay'ee haasofte akkuma argitan viidiyoo ishii keessatti irra deddeebi'ee kana jechuun gatii naaf hin qabu. Kanaafuu wantoota akkasii kanarraa of qusadhaa isiniin jechuun barbaadan. Abbaan manaa keessan eessa akka ooluu, eessa akka taa'u, maal akka hojjetu, ergaati biraa deemte maal hojjechaa jira, maaltuyyuu
hin hojjetamne, maaltu hojjetame, maaltu badee, maaltu tolee, kana erga abbaa manaa kee ta'ee laaluu, hordofuu, gaafachuu sirra jiraata jechuudha. Immoo gaafa abbaa manaa sun fuudhee yookaan immoo nama biroo fuudhee ilmoo argate deebi'anii nama birooti bultii nama biroo diiguun immoo barbaachisaa hin ta'u. It is true jechuun jaaladhaa hordoftoota kiyyaa. Kun akka qoosatittis laaluu dandeessanii immoo deebitanii jechuun keessanii sun oolu. Waa'ee walee qofa dubbachuuf miti, namoota hedduutu haala kanaan miidhamaa waan ta'eefan dubbadhe. Wanta xiqqoo akkasii tanarraa of eegaa. Biyaansi abbaan manaa keessan yoo fuudhee qabeenya keessan qoxxoof godhadhaa. Qabeenyi keessan waan hunda keessan dafqi keessan dhiiga keessaniin dafqitanii fiddan hattaniifin yookaan immoo teessanii too isinitti hin dhumne dafqitanii akkana dafqa keessan xuruurrattanii ho'an jettanii qorran jettanii har'a madaaminaan lolte jettanii too wanti isin hojii isaanii dhiistan hin jiru. Ishiin misgaanaan jennaan hojjedhu gislaayyuu galatan jettu jettanii wanni isin teechan hin jiru jechuudha. Kanaaf maal isin barbaachisaa? Qorachuu, ol kaawwachuu, waan hunda isin barbaachisa. Jireenya keessa waan ta'eef kara jireenya keessanii deemaa malee otoo jireenya keessanii qulqulleessin jireenya keessan faallaa osoo jiru kara jireenya namaa faalleessuutti tokko akkas jechuudha. Hin deeminaa isin jechuun barbaada. Kana fakkaataa. Viidiyoo biraatiin walitti